lugama gootani barree kadarbuus dirgama mootani akoromootiyee luga lafaa ka'ee utubaa sochoosee sabni manaa ba'e akoromootiyee luga lafaa ka'ee tola sobaa raasee sabni manaa ba'e. Jedani palman nangu tonke robiya digando besi tanche oromia awasar kadwa mirka safal matu sami sibayate akarada batu warana falana ma agaze fitani nika ilman kaman akka isin fetani meeqan bulchuuf kan fituudhaan daangaatti jeetani simootummaa namaa simteenu annu wajjin teessu simteenu tola malee loolaan simteenu oromoon dandeessu simteenu simootummaa diinaa simteenu ati kanan beeytu simteenu tola malee loolaan simteenu oromoon bulchitu Simfenu, 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 Simfenu. Sagale ummatat, lugama gootani. Barree kadarbuus dirgama mootani akoromootiyee luga lafaa ka'ee utubaa sochoosee sabni manaa ba'e akoromootiyee luga lafaa ka'ee tola sobaa raasee sabni manaa ba'e. Warani noganu, ranti male hati ke rodanu, oromiyati ya dino noganu. Wakami somati, awasaso soba, lafatenya samte, iranu bukisa, sanjika kefite rati kubsifta. No ardia gote harano esifta sani khake fite irati kubsifta no ardia gote harano esifta ana hawas nidite kaman aka isin yadani me kham bulchuf kham fitu daran dangate chetan simotana ma simfenu anu wajin tesu simfenu tola malelo lan simfenu oromoon dandeessu simfenu simootummaa diinaa simfenu ati kanan beeytu simfenu
tola malee lolaan sinfeenu oromoon bulchitu sinfeenu lubbuu nama keenyaa ka simbira hanqisa sinfeenu reeffa ilmaan oromoo lafarra harkisa sinfeenu dhiiraa dhalaan jennee xiqqaa guddaan marti sinfeenu goottan nurraa dhuman kaayoo kanarratti sinfeenu waan isaan dhumaniif hanga galmaan geenyu sinfeenu jaalalaaf kabajaan isin wajjin teenyu sinfeenu 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 Ashamaan kan fuudhee hordoftoota fi dhaggeeffattoota OJN irraa guyyaa irratti keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jira. Keessummaa keenyaan wajjin hanga dhuma sagantaa dhimmeetti nu faana turaan afeerraa ta'e. Bakka nagaa dhufte obbo Ahmad yaamicha keenya kabajjee istuudiyoo OJN'tti. Isinillee galatoomaa sagantaa kana qopheessitanii maqaa dabarsanii hedduu galatoomaa ni jiru. Hayyee obbo Ahmad sagantaa keenya gara gaaffiitti dabarraa asumaanii Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa tanaa kana maaltu deemaa jira biitti garam deemaa jirteetta akkana waan tokko deemtanutti. Okay, galatoomaa gaaffii bareedduu nu gaafachuu keessatti galatoomaadha. Egaa haalli amma Itoophiyaa keessa jirtu maal fakkaataa Itoophiyaan kun garam deemaa jirti kan jedhamu kana na gaafachuu keessatti galatoomaadha. Itoophiyaan haalli Itoophiyaa keessa jiru waamuma lama Itoophiyaan nafxanyummaarraa kara Oromummaatti amma adeemsa lamatti jirtu Itoophiyaani. Adeemsa nafxanyummaarraa kara Oromummaatti fi kara sirna federaalizimii deemuu fi sirna wayyaanummaa sanirraa kara sirna nafxanyummaa deemu waamuma lamaa kan keessa jirti amma haalli Itoophiyaa keessa jiru. Haalli biyya keessa jiru waggaa sochii uummata Oromoo wajjin qabsoo uummata Oromootiif wal qabsiifne injifannoon uummanni Oromoodhaa qeeroo Oromootii fi uummanni bal'aan Oromoodhaa ummatti jiru irratti haalli biyya san jiru keessa jiru hedduu waan abdiillee namatti horaa sabboontoonni hedduun mootummaa kana hidhamanii gidiraan adda addaa gaggeeffamaa jiraatus imalli isaan eegalan tarkaanfii osoo dubbatti hin deebiin tarkaanfii guyyaa injifannoo golfachaatti deemaa jira. Kana yoo jennu biyya san keessatti istiraakchariin naftanyaadha, adeemsi naftanyaadha, sirni afaan tokkoon buluudha, sirni aadaa sabdaneessummaa balleessuudha. Gama mootummaa Itoophiyaatiin gama mootummaa Addunyaatti itti xiyyeeffatamee kan deemu yommuu ta'u, gama Oromootiin immoo xiiqiidhaan waan kana irra aanuudhaaf sadarkaa qeeroo itti gurmuratee abbootiin qabeenyaatii fi abbootiin gadaa manguddoon siiqqeenii fi haati Oromoo hundi akkaataa isaatti deemaa jiran keessaa fi biyya alaatti wajjin wal gargaaranii biyya san Oromoo san dandamachiisuu irratti wanti isaan godhaa jiran gaheen isaanii gahee guddaadha. Amma wanti jechuu barbaadnu asirratti biyyi san garam deemaa jirti yommuu jennu waamuma lamaatu jira asirratti. Wanni lamaan jiru bolla sirni naftanyaa abiyyi qotamu kuni biyya san keessatti bolla guddoo qoftuu mootummaan naftanyaa qote kana carraa lama qofaatu jira. Carraan tokko uummanni Oromoodhaa gurmaa'ee keessaa fi alaan qeeroodhaa fi namoonni dandeettii qaban bifa hundaan wareegama barbaachisu hunda kaffalanii bolla naftanyaa bantee lafa keessa kana osoo itti nu darbin dursitee uummanni Oromoo qabsoo isaatiin sirna amma jiru kana biyyi dabalatee bolla sanitti uummata kana awwaalu jechuudha. Yoo kana irraa xiqqishu kan duuba deemu taate boolli naftanyaan nu qottee lafa nu keessa fuudhii kan itti fufnee waggaa 150 ammallee itti deemu ta'a. Uummanni Oromoo sanatti waamuma lama hubachuu qaba. Carraan jiru carruma lama bolla san dursanii bolla nuuf qotamte san naftanyaatti darbuu takka immoo uummanni Oromoodhaa bolla san keessatti fufuu jechuudha. Waamuma lama jiru biyya san keessatti namni keenya waan kana adda baafatee xiiqiidhaaf namoota jajjaboo biyya san keessa jiran dippiloomaasii ollaa wajjin jiru Affaarii fi uummata kibbaatii fi kana hunda wajjin jiru dippiloomaasii isaa cimsatee haala mootummaa kanatti xumura godhuu danda'u irratti dippiloomaasiis dalagaa bolla nafxanyaan uummanni halkanii nafxanyaa halkanii guyyaa nuti isaan jiran immoo ammallee waan saffisaan deemaa jirutti fakkaatu qaawwa nutti baname kana dafnee qaawwa nu hojjinee bolla nafxanyaan Abiy Ahmed nutti qotame kana namni keenya bolla sanitti dursee sirna kana darbuu qaba. Yoo sirna kana dursinee darbuu baanne bolla sanii kufnee hafnee yookaan 150 kan uummanni Oromoo gadi fageenyaan beekuu qaba. Cimsee waan kana beekuu qaba jechuu barbaada galatuma.
Ayah kamu mau berarti dia kan abah dalam kira kayak gambar itu populer manfaat ragale desa ini ragale kuna mau kurshan desa namnishan setara untuk baka wan kana masakar wan ragabu khani wan kana tagama dulu wan kun hanggap takka sehera desa ni foye samo gabu samo wan kun sehera dunia kasan dikira namni usor muri sana kan to kadame ucu duaso galatun waan kana jechuun duratti sirna ragaa sobaa mootummaan Itoophiyaadha hooggantoota siyaasaa Oromoo irratti qopheeffate kana ija kamee ilaaltaa akkuma seera biyya sana keessatti nama tokko dura dhaabbatanii osoo itti raguu danda'anii bifa sagaleetiin yookaan bifa girdoo duba dhaabbatanii itti raggaasisuun kun maal jechuudha jettee nagaafatu fedhu galatu garuu kana duratti uummanni Oromoo waanta gabee qaba mootummaan biyya abukun mootummaan naftanyaa kuni nama aktara filmi adda ture waan kana bifa adda addaarraa filmi adda addaarraa fakkeenyaaf waraana addunyaa takaffaarraa kaasee wanta Hitler biyya Jarman keessatti namoota tokko namoota biratti fudhatama qaban akkaataa maqaa kana diffeet itti godhu maqaa kana ittiin balleessu kanarraa filmi adda addaadhaafi namoonni fakkeenyaaf biyyoota Hindii keessatti gaafa biyya Hindii san gabummaa Ingilizii turtetti akkaataa biyya san keessatti namoota jajjabaa mootummaan biyya sanii hawaasa sirna addunyaa irratti murtii mana murtii addunyaa irratti namni kun nama badaadhaan ziyaaraggaan guruppii gaangistarootaafi jaamee namni tokko fakkeenyaaf akkaataa namni tokko itti shooktee nama tokko fakkeenyaaf namoonni juwaardoo dhaabbatanii ragaa bahan kun akka fakkeenyaaf bakkuma akka itti ajjeefamuu fakkeessee mootummaa addunyaatitti waan kana balleessuudhaaf waan kana ittiin mootummaa addunyaa ittiin sossobuudhaaf waan kana dalagamu jira wanni kun wanta filmi irratti dalagamaa ture addunyaa waan kana gadi fageenya waan kana hubachuu qabdi uummanni Oromoo illee hubachuu qabdi garuu mootummaan Itoophiyaa waan beeku qaba uummanni Oromoo illee wanti beeku qabu yoo murtiin abbaa alangaadhaa yookaan murtiin mana federaalaa Itoophiyaa keessa jiru sanii waggaa takkaaf miti guyyaa takkaaf miti walakkaa guyyaatiif hayyoota Oromoo irratti murtaa'ee biyyi san guyyaa sirraa haatee diigatu uummanni Oromootii fi uummanni Itoophiyaa beekamuu qaban maaliif biyya san keessatti biyya olaantummaan qawwee jirtu malee biyya olaantummaan seeraa jirtu miti የህግ በላይነት ወላንቱማ ሲራጅ የሞቱማም ጀቀውመራ ወንቲ እንት ዴማጅሩ ስነቀወት ፈየደሜ ነሞት ኦሮሞት ፊቲቪ ነሞታ በቃ ኢሌት ነሞት ዘንዴቲ አደዳ ቀበን ቢየሰን ኬስ አደበብ ሲሱረት ከም ጥዬ ፈገ ማጅቱ በርባኔ ነሞኒ ባየን ኤርጋ አርቲስት ያጫሉ እንደሳ ዱያሲ ቢፈሸከ አደዳትን ቀበምኒ ቢየሰን ኬስ ትሂዳሉ ሂዳ ከነረት ረጋት ለይፈዳ ያሙ የሙ ዳጋም ኢትዳላው ragam kun kan isa himanna saniti wajji walqitu miti ragaa kana uga wannu kun galmadau fiti de seera fakkeessuudha abbootiin seera mirga wabii yaamuu jedhani mirga wabiiti miti yoo ati wala balleessi baase achi keessatti abbaa murtiitii ol kan namni seera san harkaa qabu poolisii federaalaatii fi poolisii naannoo Oromiyaatii fi warroota gaangistar guruppii warra fedhii dhuunfaatii jechuun waliin makamee biyya san bulchuudhaaf fedhii gurmaa'ee deemu jechuudha biyya san keessatti. Kanaafuu ragaa sobaa Jawaar qindeessu qophaa miti biyyi sanuu biyya sobarratti dhaabbattee biyya diigamuu qabdu uummanni Oromoo biyya kana diigee ragaa sobaa Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa irratti hundaa'e sanii osoo guyyaan ragaa sobaa sanii itti hin dhaloone mootummaa kana gaddarsanii jiisanii hayyoota isaanii achi keessaa baafachuu danda'u qabu. Murtii Jawaar faan jaalatanii jibbitanii harka mootummaa nafxanyaa murtiin dhugaa isaan akka hin jirtu murtiin dhugaa uummata Oromoo harka jirti arras haa ta'u borus haa ta'u fuula duraaf illee ilmi Oromoo tokko akka saba Oromootitti mootummaa kana wajjin wal dhabee haqa isaa argatee achirraa baachuun cubbu kanaaf ta'u sirni kuni sirna nafxanyaatii fi Oromummaa waliin taa'u namni Oromummaa qabu yeroo hundaa sirna nafxanyaa irratti yakkamaadha kanaaf ta'u Oromoon wanti beeku qabdu Jawaar Mohaammed biyya sanirraa mootummaa amma jiru kanarraa murtii haqaa argachuu hin danda'u murtiin haqaa Jawaar Mohaammed uummata Oromootii fi qeerroo Oromoo harka jirti waan kana gadi fageenyaan ragaa sobaa'uun irratti qindaa'uu baatus uummanni keenya kanaan burjaaja'uu dhiisee gara murtiitti aanutti deemuu danda'u qaba. Kanarratti immoo wanti dabaluu qabu wanti uummanni kun beekee fi dadhabaadha uummanni biyya sana keessa walitti qaban kuni keessaafu uummanni Habashaa kuni wanti isaan galanii jira fiilmii waggaa dargan kana bifa adda addaatiin
wanti dalagame san ifee karraa kaa oriijinaalatti jijjiiramuun akka danda'amu nu balleessan. Namoonni fakkeenyaaf gidduu duuba dhaabbannee boorjoo maama fara dalagaa baala kan jedhu ifa amansiisu koo kan jiraatu taate isa wal adda addaatti teeknooloojii adda addaatti hundaa'anii sagalee nama sanii oriijinaala san jijjiiranii sagalee feekaati irraa gara dheesuudhaaf wanti godhame hedduutu jira. Garuu meeshaan akka jiru beekuu qaban uummanni sana. Uummanni Oromoos beekuu qaba, uummanni addunyaattis ni beeka. Sagalee nama tokko feeka gootee gallakkistee ragaa namarra bahu sagalee san wanta oriijinaal sagalee nama dhugaa san jijjiiree wanti addunyaa beeksisu akka jiru beekuu qaban. Qeerroon Oromoos beekuu qabdi, namni biyya keessa hundi beekuu qaba. Manni murtii waan kana raggaasu illee ragaa feeka akkasii fudhatee kan raggaasu yoo ta'e sagalee nama feeka sanii akka oriijinaalatti jijjiiramee namni san eenyu akka ta'e akka dambaafamuu hin danda'u beekuu qabaa. Uummanni Oromoo kanaas jabinaan wanta barbaachisu hunda irratti. Baay'ee haaluma qabatee bulchaan guddina Arsiidhaa waan miidiyaa irratti haasa'e haala kan dhageessee jiraate nuti nama gartee Jawaar Mohammadii fi OMN illee bilisoomsee kabajaa isaanii malle isaaniif godhee maal isaanirraa balleessinee maal goonee yaadu yoo tokko hawaasa keessatti dubbatee meewwan kan akkamiin laataati. Isaantu OMN fi Jawaar bilisoomse moo OMN fi Jawaaritu isaan bilisoomse. Eegala kun gaafachuu baay'eetiif bulchaan asii kan duraanii awwaal waqtii kun xawalwaalummaa isaarratti miidiyaa adda addaa irratti oolante waan inni bara maastar pilaanii jee fi waan inni irra jee kompiliitilii waa wal adda addaati. Namni kanaa kun immoo nama garan qabe nama garaaf dhaabbate kanaa kan ni beeka. Kana nuti Jawaar bilisoomsee biyyatti isa galchee OMN bilisoomsee biyyatti isa galchee wanni jee inni haasa'u kuni uummanni Oromoo beeka uummanni addunyaas beeka kana eenyutu akka influenshaalii yookaan siyaasaa Itoophiyaa fi siyaasaa gaafa Afrikaa keessatti eenyutu jijjiirama jettee badhaasni Abiyyi Ahmad malee sababa silaa nama Jawaarii malee badhaasni Abiyyi Ahmad malee sababa nama Jawaar qeerroo sagalee kompiitara takkaan maadaafa fi meeshaa ammayyaa wal sinaakara adda addaa nama biyyaalaa taa'ee qeerroo gurmeessee sagaluma biyya keessaa roga tokko qabsiisee Jawaar Mohammed. Namni inni awwaalotti seenaan isaa seenaan ittiin beekamu seenaa saba ifii nyaatu ganda keessa dhalate keessa nama akka Jalii Calaqqootii fi Harmumuraa Dulee nama Oromoo godhaa ture sababa wayyaana keessatti. Ammallee sababa deebi'ee aktiif godhaa jira jechuudha. Inni namummaan isaa hangas takka gabboo jechuudha. Seenaa irraa waa barachuu hin danda'u. Namni seenaan beekee rakkoo mataa isaatii Oromoo maal akka taatee beeku seenaa kaleessatti illee beeku haala qabsoo kaleessatti deemaa turte illee beeku namuma waan harka nyaatee buufiyaa namni akka naamu. Illee itti amane waan kana awwaaluu abdii nama osoo jiru qabrii mallasaa irratti shoomanii nama qabrii mallasaa eegaa ture nama jiru kan du'aa eegu inni Oromoo dandeettii uummata Oromoo eeguu irra dabree itti madaalu Oromoon nama gosa kana hin eegamtu garuu walii jechuu barbaadu qeerroon asiidhaatis taate Tuulamaa Harangeedhaa Maccaa nama kana namoota akkanatti keessaa karkarroo taanii uummata Oromoo nyaachuudhaaf gurmaa'anii mootummaa kanaan mootummaa naftanyaa kanaaf afaan Oromootiin dubbataa naftanyaa afaan Oromootiin dubbatu taa'ummaan kan akkatti sabboontota Oromoo irratti maqaa balleessuu fi kan nyaatu deemtu kan uummanni Oromootu walitti godhuu qaba kan ilaaleen yeroo kan dhufi qabu yeroo ammaan tana mirga lubbuu jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti bakka barbaachisaa ta'etti namoota kanaa kan tarkaan fudhachuu illee gaarii. Ammas barate waa'ee haasawaa isaa sanirraa haasawaa maddii jee kanaaf haasawaa isaa kana fudhatee namni waan kana dhuga fudhatu nama keessa fakkeenyaaf yeroo namni wal sobuuf danda'u yeroo namni teeknooloojiin gurguddattee waan namni irratti oole qabiyya keessa haala mana keessatti haasawaa kana uummata dura baasee haasawuu fi lammas nama tokko gartee naftanyaa afaan Amaaraa baratte fidanii kaan Islaam godhanii kaan Amaaraa godhanii maalee xiyyanarraa gabbaasanii nujoona diiganii maalee qabanii jedhanii dookumantiilee adda addaa dalaguu jiran. Dookumantiilee kana Oromoon akkamiin ilaaluu qabdi? Oromoon amantii waliin bu'uu ni qabdi. Oromummaa fi amantiin gargar amantiin taabbaati. Oromummaa immoo walii qabamne. Gaba lameen kanarraa moggaa lameen keessaa amma shirriin ta'atu jiru tokkichitti ni fayyadamuu deemu kana. Kan akkamitti hawaasa kan akkamitti hojjuu qabu? Galatoomii amma kanarratti wanti beekuu qabdu
nafxanyaan Oromoo keessatti dhalattee afaan Oromoo sirriitti beektu. Afaan Oromooti maqaa Oromoo baafattee nafxanyaan dubbatu jiru Oromiyaa san keessa. Tamahmaa beeku jira. Tan uummanni Oromoodhaa beekuu qaba. Amma yeroo Itoophiyaa keessa turretti yeroo Oromoo keessa turretti nuti sadarkaa barumsaa irra gaafa turretti nama sabaan amaara ta'e. Kan afaan Oromoo barsiisu, kan afaan Oromootiin dipaartimentii afaan Oromootiin baratee afaan Oromoo cala dubbatu jiru biyya keessa. Garuu lafa isaa nafxanyaadha hojjumaan isaa nafxanyaadha. Inni yeroo eeggachuu jira malee gaafa yeroo argatee uummata keenya nyaatee balleessuudhaaf namoonni akkanatti gurmaa'anii afaan Oromoo dubbatanii maqaa Oromoo baafatanii Oromoo waliin buusuudhaaf amantii adda addaa fakkeessanii namoota akkanatti leenjifattee nafxanyaan immoo Oromiyaa keessa hedduu qabdi. Keenyas nafxanyaa fakkaatu dabalatee jechuudha. Kan uummanni keenya gammatu uummanni keenya sadarkaa amantii waliin bu'uura fagaatee jira. Nafxanyaan irraa kana itti milkootu jennee jira dhibbatti. Dokumentiin uummanni kun dalagaa jiru dokumentiin kun bifa lama dalagamaa jiru. Dokumentiin tokko kan diinni dirree bahee Oromoo irratti miidiyaa qaban fayyadamanii Oromoon nama qala gaafa tokko bar liqimsuufillee sitti ulfaata dokumentiin isaan dalagaa. Maal jedhan fakkeenyaaf miidiyaan akka waan ta'aniif EBS fi miidiyaan faanaan kun waan isaan ta'u namoota akkana ta'anii waan san dalagan gisee dalagisu namoonni afaan Oromoo dubbatan namoonni sadii dhaqanii qeerroo kanatti afaan Oromoo dubbattu modhee morma hirarraa bulee qeessiin afaan Amaaraa dubbatu tokko dhufee harabbiin kanneen waaqni isa dandeettii kanneen morma kiyya fuudhina deebisee lubbuun jiraachisee nama jiyaa haasa'urraa filmi isaanii haalatti daddarbu Oromoo kana beeku qabdi. Miidiyaan akkasitti waan akkasii dalagu Shaashamannee keessatti isaa ta'u Oromoo Arsii kanatti hedduu haala xiyyeeffatee saba amantii waliin buusuudhaaf hedduu dalagaa jiran. Dokumentariin maqaan deemaa jirti. Dokumentariin tokko kan nafxanyaan dirree baatee miidiyaa sanii fayyadamtee uummata Oromoo addaan facaasuudhaaf halkanii guyyaa hirriiba dhabdee deemaa jirtu. Kan uummanni keenya illee arguu qaba. Miidiyaa sanii lagachuu qabanii namoota waan kanaa kan Oromiyaa keessa naanna'anii waan karaa kan dalagan Oromoon godhamu dandeenyu waan kana irratti dammeeyxee waan kana no jettee dura dhaabbattee gita barbaachisee wanta isaanii malu godhanii biyya keessaa baasuu danda'u. Dokumentariin bifa lammaffaa immoo Oromoo fakkaatanii bifa deebanii Oromoo sana shawwutuu waan jedhu jirti. Nafxanyaan afaan Oromoo dubbatu Oromoo keessa jirtu fakkeenyaaf Shimallis Abdiisaa irraa kaasi isaan dhaaktara ture yeroo wayyaanee ture illee Shimallis Abdiisaa nama dhaaba san bakka bu'ee nafiladhaadhaaf kan isa bira taa'ee akkas goraa ture farda wayyaanee jechuudha. Ni beekan akkaataa waan kana itti hata ni beekan. Amma fakkeenyaaf kaleessaaf eeggatu wanni miidiyaa hawaasaa kana deemaa jiru wanti yeroo dheeraadhaaf bilisiginnaan naannoo Oromiyaadhaa dubbattee nuti akkaataa qabsoota irratti shawwannu ni beeknaa shawwannummaa keessa guddannee nuti ilmaan mallasaati isaan irraa shina dhaabnee jira Oromummaa keessaa hin baatu bilisiginnaan jee waan gaafsan dubbatame sanii ala dallatti san walgeessa kana walgahee kaleessa wajji wal qabsiisanii uummanni maaliif barbaadan fakkeessuudhaaf uummanni keenya kanaan shawwannuu hin qabu. Kanaaf yeroo daqiiqaa akkallee kan nuun qabu qabsooti jiru hadheeffatee jilbiiffatee galmaan gahuu qabu. Amma booda bilisiginnaan afaan Oromoo dubbattee Oromoo garaa naasifattee bilisiginnaan Oromoo wajjin araaramtee jirtu biyya san keessa jirtu dubbii bakka araaraa dabartee jirti amma. Lolli mootummaa nafxanyaatiif Oromoo gidduu jiru manguddummaa biraas dabree jira jaarsummaa bira dabree jira bifa fufanii uffisuu irra gahee jira amma booda nuufi nafxanyaan walitti araaramuu irra qottee jirti. Egaa Haacaaluu Hundeessaa dhabne erga biyya san keessatti Haacaaluu Hundeessaa nafxanyaan nurraa nyaattee numaan numa hiitee numaan numa ragaa nurra baaftee sirna Oromootiif Oromummaa kana diiguudhaaf biyya san keessatti halkanii guyyaa baay'ata biyya alaatii biyya keessatti nurra dalagaa jiran Abiyyi Ahmed dura kaanii waan kana uummanni Oromoo gahee jechuu qaba amma booda. Jechaa jira daran immoo waan kana saffisaa deemuu danda'u qaba. Dokumentariin isaan irra dalagaa jiran kuni dokumentari wayyaanee abaa irra daldisan hin caalu. Uummanni Oromoo waa'ee dokumentari kana sirriitti gadi fagaatee beeka jechuudha. Dokumentari abaa irratti wayyaanee daldisan dokumentari kana harka dhibbaan caala. Uummanni Oromoo saninuu abdallisummaa Oromoof keessaa baasee kan nuun dandeenye uummanni Oromoodha. Kan isaan halkanii guyyaa yeroo neetworkiin hin jirretti yeroo namni keenya moobaayila adda addaa ismaartifoonii fi feesbuukaa fi kana fayyadamee namni keenya gurgurtattii foddaa TV ilaalee abaaboon nama qalbii nama nyaattii kan gaafsa uummata Oromoo keessaa baasuu hin dandeenye maaliyyaa guyyaa irratti kana kan miidiyaan shisha nama dhuunfaa hunda argaa jiru. Walii dabarsin jaallatanii deemsa kana keessatti uummata Oromoo shakkuutus hin danda'amu. Namni keenya waan qabu kana galmaan gahuudhaaf dokumentariin akkanaa kan yeroo isaa dabartee kana xumuratti guruu danda'u qaba. Immoo namni tokko kan garaadhaaf bitamee osoo beeku akka nama hin beekne fakkaachaa jiru.
Naftanyaa afaan Oromoo dubbatu hedduu jira. Kan immoo nuti gurra fannoo fi dhabnee takka immoo bakka barbaachisaa ta'etti wareegama barbaachisaa namoota sana. Faamilii isaanii haa taatu, ollaa isaanii haa taatu, oggoo isaan jabaa keenya nurraa hidhan nutillee barbaachisaa ta'een hawaasummaa keessaanii baa qoqqobbii bifa adda addaa irra kaayaa isaan irratti gurgurtaa fi bittaa adda dhaabnee yeroo gabaabaa keessatti akka naftanyaa Oromiyaa keessaa baatu godhurratti halkanii guyyaa dalaguu danda'uu qaban jira karaa jechuudha dookumantariilee kan uummanni Oromoo irra baree jira ni beekaa asii fudhatamumaan qabu uummanni Oromoo waluma beeksisuu dabalee. Mee maas walatti yaaduu fakkaatu. Fakkeenyaaf uummanni naftanyaa kun miidiyaanis haa ta'u warra gaafa dargiitii fi warra gaafa Haile Sillaaseetii fi warra lubbuun jiru. Jara kanaa kana guuranii miidiyaa isaanii irra fidanii dhiyeessuu jira. Oromoo ta'an irratti haala isiin itti qaqqabtuu fi namoota irratti dhuma televizyiinii manguddoonni isaanii innumaa qofa agartee maaliif uummata harka qabdanii miidhaa waajjiree ajajaa jiru ba'a jira. Mootummaan kun ammas talamada gaafa biyya tana qabatu yaa sabaa jedha afaan deema dibatee Oromoo tana gowwoomsuudhaaf waan kana baasee illee kanarratti abiyyi gaafa inni gartee Oromoo cabsuudhaaf fedhatee lafaa ka'e uummata du'e fidee masaraa keessa galchuu sanirraa as kaasee hanga ammaan tanatti jijjiiramni abiyyi san dura qabu kasan booda qabu akkam si fakkaatan akkam ilaallaa? Galatoon gaafa bareedaadha. Kun gaafii masaraa mootummaati. Abiyyi amma kun maal fakkaata? Namni tokko maal fakkaata? Wanti gorsaan hin guddanne nama gorsuudhaaf gisee yaaddu hedduu nama dinqa jechuudha. Daandii kibbaa akkaasii tasfaa'uun cabadaa adda immoo yoo ta'e warroonni bara dargii keessatti amma jeneraalonni mana mootummaa keessatti mootummaadhaaf gorsa kanneen qeeroon Oromoo ta'an Arabaa ta'an maaliidha. Tarkaanfii kana fudhadhaa warra kuni jeneraalonni kuni abiyyi kun istooppiidha sammuu isaa hin dalagu nafxanyummaan guutamee akkuma farda gaarii kallattii takkitti ilaale malee gamaa gama isaa ilaalee waa hedduu raawwachuu danda'a. Namoota akkasiisan masaraa mootummaatti dhaneessuu hin qabu ture. Wanti Mangistuu Hayilamaariyaam nyaachisee gaafsatti illee gorsitoonni nama mootummaa kana manguddoota kanaaf gaafsan akka amma jedhan qayyii shibbirii jaanii gaafsan reektirar wanni jedhamu warra nama magaalaa Finfinnee keessatti fi bonkoloota dara keessatti barattoota irratti qalama namoota xiqqoo ilaalchisanii adda qabu qalama diimaan dha'anii akka namatti magaalaa keessa deemanii warra fichisiisan jeneraalota kana. Dargiin namni dargii akka yeroo gabaabaa keessatti kufu godhee gorsitoota arrata abiyyi ama gorsa kanaatu gorsa akka ammaa kana Mangistuu Hayilamaariyaam gorsanii kanaatu kufaatii mootummaa saniitiif hedduu ariifachiisee mootummaa sana xumuratti godhee dhuma isaallee biyya nagaa isa godhee jechuudha. Gorsitoonni kuni waan kaleessaa irraa hin baranne arallee adeemsi isaatti jiran daandii kibbaa irraa kaasee wanti isaan aakti godhaa jiran uuma kaleessa aakti godhaa turanii sirna san keessatti kanaachaawu gorsitoonni ammaan tana namoonni ammaan tana gorsa abiyyi kana kuni bara wayyaaneen Itoophiyaa bulchaa turte keessatti fagoo jiran maaliif sirni isaan deema sirna naftanyaa jiruutiin kanaachaawu sirna naftanyaa eega amma biyyee nyaatee lafaa kee booda isaan kun waggaa 30 booda deebi'anii masaratti deebi'anii sirna naftanyummaa kana galmaan ga'uudhaaf manguddoottiin sana waan akkasii jechuudhaaf hedduu waan nama qaaneessaatiin illee biyya saniif illee wanta tola buusaatii miti garuu uummanni Oromoo kuni akkuma caaluun kee sirni abiyyi Oromoodhaaf arallee diina borullee diina kaleessallee diina ture naftanyaan. Uummanni Oromoo akkasii beekee namoonni abiyyi Ahmadiif gorsa kennaa jiran kuni lafee dugda naftanyaa waan ta'eef jecha jiruuf jireenya uummata Oromoo waan hin barbaanneef jecha gara miidiyaatii fi gamoota adda addaatiin gama miilitarii naannoo Amaaraa nama kuma 10 fidanii naannoo Oromiyaa galchanii nama Oromoo lafarraa fixaa jiraachuu hanga waan biraa keessa darbee poolisiin naannoo Oromiyaa hundinuu poolisii naannoo Amaaraatti obbolamaa jirte mana hidhaa hunda keessatti Adaamaa ittamoo Finfinnee naannoo Finfinnee ittamoo haga Harar ga'utti poolisiin naannoo Oromiyaadhaa dubbii takka nama hiitee baasuudhaaf mirga qabdu. Poolisii irratti hanga ramadamoota geessisu Oromoon salphina jaarraa akkana keessa takka Oromoo mudattee hin beektu Oromoon immoo salphina kana irraa ni baha namoota naftanyaa fakkaatanii fi naftanyaallee Oromoon liqii galchee biyya isaa keessaa baafatan kanaaf uummanni Oromoo jabaachuu qabaa jaa galatu. Ayyee Abbo Ahmad Galatoomii gaafii gara dhumaarra gahaa jirra. Guyyaa irraan tanaa
mootummaan naftanyaa yookaan mootummaan nama nyaata hamma Itoophiyaa bulchaa jiru kun namoota sabboontaa yookaan quuqama sabaa qaban nama sadii aangoo irraa akka inni ari'atti fayyamani. Namni Abiyyi aangoo isaa dabarsee kanneef lamaadha. Akka namoota dhageenyatti isa qabee nuti isi. Naafi lama du'a adda du'a isa jechaa turani. Abiyyi kun lammattu Oromoo maaliyaatti kanarraa xayyii hubbataa adda baasan Dr. Milkeessaa Miidhagsaa Biyyi Bolummaa Magarsaa aangoo irraa qabanii jiranii jedhanii miidiyaa isaanii irratti miidiyaa OBN irratti dabarsuu jiranii. Wanni kun maal sitti fakkaata yaaboo akkana wanta qootiin toluutu qinxalte. Galatoomii wanni mootummaan naftanyaa godhe kun murtiin har'aa kun hedduu uummata Oromoo garuu tokko naasuullee garuu tokko gammachiisuu qaba. Kun murtuma yeroo isaa eeggate godhe mootummaan naftanyaa murtuma yeroo isaa eeggate. Garuu asirratti Lammaa Magarsaa Oromoodhaaf maal godhaa ture? Immoo yeroo hagam barbaadu yoo waanuma fedhe turellee uummanni Oromoo harka bal'aa qaba. Lammaa Magarsaa gama qabsoo isaatti dabalachuu qaba jechuun asirraa yaada kennuu barbaada. Maaliif yoo jenne Lammaa Magarsaa hidhaa dhaabbataa ture erga Abiyyiin qabsoo wal qaban Abiyyiin paartii kana gadi dhaabe paartiin kun kan yeroo isaa eeggatee miti paartiin kun Oromoon dura dinagdeedhaan of ijaaruu qaba siyaasaanis Oromoodhaas sirraa qaba gaafiin uummata Oromoo osoo deebisetti sirni naftanyaa kun lafa qabachuu qabu jedhee Abiyyi amma dura namni kallattii dhaabbataa ture tokko Jawaar Mahmaditti dabalamee Lammaa Magarsaati. Lammaa Magarsaa immoo qabsoo gitaa gaggeessaa jira. Mootummaa san keessa taa'eeti yaada isaa gama miidiyaa yeroo takka yeroo yaada isaa kan ta'e ture biyya keessatti immoo san erga gaafseerraa kaasee Abiyyi Ahmed isarrattillee dookumenteerii dalagee ture. Dookumenteerii yoo jennu olola irratti dalagee ture osoo afaan Lammaarraa hin dhagahin naafi Lammaan du'aatu darbaasaa Lammaan yaada fedhe qabaatee biyya sana hojii gaggeessuu dandeenya jedhee gama miidiyaatiin Lammaa Magarsaa miidiyaarraa dhabamsiisee bakka Lammaan hojii isaatti gaggeessuu danda'u Abiyyi Ahmed kallattiidhaan fiisee bakka sanii biyya hoggana Lammaa Magarsaa paaspoortii adda addaatii fi waan adda addaa irraa fudhee biyya keessatti mana murtii hidhaa dhaabaa ture. Yeroo yoo akkati Lammaa Magarsaa waan yoo Lammaa Magarsaa Jawaarfaatti dabalamee hidhamuu baate yeroo isaa eeggatee waan kana uummata Oromootiif ifan godhe jedhee yaada. Akka nama expect godhe nama yaadu tokkotti Lammaa Magarsaa erga murtiin harkanaaf mararra fudhatame xayyibaa sanii fi Dr. Milkeessaa Miidhagaa namoonni kana kun nama jijjiirama biyya keessatti fiigoo Oromoo Pirootifiyaas warra jaamanii yaadamanii warra dandeettii qaban warra Oromoo fi Oromummaa kana erga sirna wayyaanee jalaa cabsan gara uummanni keenya barbaadutti deemuu qaba siyaasaan biyya sanii. Jiddu galeessummaa uummata Oromoo godhachuu qabaadha. Sirni kaleessa jaarraa dhibbaa fi waan goboomsaa ture san gara biyya kanaatti osoo dhufee hidda godhannee Oromoon dura hidda godhachuu qabaadha. Jee warri mormaa ture kuni gama Abiyyi Ahmediin diktaatorshippummaan isaa itti adeemamee aangoo irraa har'a kaafamuusaa yeroo isaa eeggate immoo uummanni Oromoo namoota kana irratti olollee oofaa ture. Akka kiyyatti Lammaa Magarsaa qeeqaan ture yeroo baay'ee qeeqaan ture Lammaa Magarsaa uummata Oromoo nu nyaakkisee jedheetii yaada ture. Lammaan nullee akka fayyadutullee yoo deemuu baate immoo diddaan inni argisiise kuni mootummaa saniif waan itti argisiisu qabaa jechuudha. Guyyumaarraa illee ta'ee murtiin isaan fudhatanii walgahii isaa yaamanirraa hafanii waan akkana godhuun kuni murtii sirriitti jedhee fudhata. Isaan kun gara uummata Oromoo goruun sabboonummaa keessaa qaba. Namni tokko bakkuma jirutti sadarkaa jiru keessatti sirna fedha keessatti uummata Oromootiif kan dhaabbatu yoo taate seenaan isin irraanfatu jechuudha. Immoo uummata nama biraatiif afaan ta'ee waan kanarratti uummata Oromoo nyaachuu deemu kana dura dhaabbachuu amma bilisiginnaan karoora isa xumurattee garbaatee jirti jechuudha. Namoota bilisiginnaa ta'anii afaan Oromoo dubbatanii sirna Amaaraa biyya sana irra gaggeessanii alaabaa takkatti fi amantii takkattiidhaan warra akka harreetti isaan baatee biyya sana keessa deddeemuu hin dandeenye jabaa fedhe tahaa miti abbaa fedhe yoo ta'e xareeneetii aangoo irraa buusa jee osoo wanni kun hin ta'in dura Shimallis Abdiisaa waan kana dubbachaa ture. Guyyaa sadii fi afur dura namoota mootummaa keessa ta'anii aangoo qabatanii makiinaa bareedduudhaan deemanii uummata Oromoo akkana godhan kana xareenee baafna jeeti dubbachaa ture. Yeroo sanuu dubbii ture isaaf akka deemtu namni waa beeku dubbachaa ture.
لما مقرسا ومدرموتي في وام دارا غاف ومن خيرنا كان برمي هذا غاف إني أبي يوجين قرما أني شرب قطي تايسان ومن رمو لما مقرسا حكي كبيتي واي دوار ما مكررت ومن رمو أبي أمدر لما مقرسا غافي غافتا تبي أمانة مطورمو لما مقرسا كتير وجي أبي أمدر بيجو ويتكلمون كسي تيري ركوبا بيجان لو استيا موتوما خالي بدت تشديه فوق الجو سن أبي أمد إيسا تريه وجي ومن يوم بيهو كبا يوصل إنتي أبي أمد أكتر فيلمي أمارات تريه منا هوشات تريه أكيد فيلمي رنگ قرات تريه ملك أوسوك إيرو ستي أبي أمد دني تكلكوا نمني أبي أمد أسفيدة دينكو دياسا ديفي لما مغرسا ديف جوار ما مفاتو نمبرياتي وان كان أسفيدة غرو فيلمي أمارات درجات بسني غمورو مرات ديبسه أوبري سيسا خن بينغدا في ده بق إسام مد إسام تبرسي خن نسني أراد تنفيذ تنفيذ هذا توم لما كانوا خانوا وصو هقول ديمين وصو وقا سديف وصو وقا ميكامورة تفيلمين شري سريع لا إذا بقول هدوء أمريكا قالوا لما مغرسا هذا توم وانت أمني أورو مورا بوتين كذا أمانة أورو مورا أهل كده وجدته أمانة مطور مشكلة كجديته حركة وده بدوية أمني واسه تخنني ستفني جنجيسسن أصو مطور جنين مورتي مطور مرتين تدرب فتامي واسه كيسا بارتي كيسا بونسا هدوء هذا تومو أكاسماس ملكيسا ميلادها أو ملكيسا ميلادها نمر ديموغرافي كدوليس أوروبيا هنا تدلعات ولا ما تجتاكر نمون أما بارتي بسكنا هم مالي هذا تبني أوروبيا نجار كتولا جدوليس أوروبيا هم نجار كتوكبار جدوليس هم أمارو جابر كتوكبار خلنا كم أمارو كتوكبنا ديموغرافي جيجيو كتوكبنا ديموغرافي كتوكبنا هر قسم بيجسني جدوليس أوروبيا جيجيو كتوكبنا شواء خنا خيستي أمارا بلينا فيني كبسيسو كتوكبنا خارطة أوروبيا ترى بكلام مورو كتوكبنا نانو أمارا تيجي نانو دربوركو نسيبني أوروبيا ترى بكلام تكوچيبني ثاني مخرنا نانو أمارا مورو كتوكبنا جابتي خارطة كون उम्मतों तक इल्ली दिनान में हमारा थी खनियों बाई ये सिर्फ नफिया किसा तो रंगना वरना कुंडला दरगमा तो मास्टर प्लानिंग दिमाग में चला मास्टर प्लानिंग आवाज चलते हुए मास्टर प्लानिंग आवाज हमारा दिमाग में चला नम्न कुन नमा वाक खना मोरमा तो अक्काता कुर्सियों नमोनी फनी दुरे से खना कुर्सी बनी नान ओरोमिया तो अध्यक्षते बाहर इधर अध्यक्षते दुरे से उम्मत नानो हमारा कुर्सी सनी ओरोमिया तो नतीने तो बुक जैसा खना नम फरमा तो इज्जत न दुर्रा बते वरना कुन लफ्ती ओरोमिया दा बरा वैयाने चाला बरा मोतुमा अभी हतमा जरती है आधा ओरोमो बरा मोतुमा वैयाने रा मोतुमा लफ्तन्या खैसर हाथ था जरती है नमदुर बते अक्का मले फरमा तो हागला तो यरो साइ गरे दिनिस तरकाम दमसा बते बुची से लफा नान ओरोमिया रा हसनी नमे सारी तो दे फुमनी करो उमाती बिदु मने ओरोमो तिने का यरो सानी ती वांग गुरु बरबाकसनी बोरंजेरी जादे आदते इबा सनिलेन gama korai tu gama korai ujira ujistu berani nanti leo lusulle jelo siti untuk hero berbatu ber erga bati torno musade wagalle gani tu namun pun mintu menyatakan mana suci nisam dan minjiru tidak ada mana pun tidak akan setorani jual tu tidak akan setore lama magasani kita iba seri doktor Mikesa bilagati tidak akan tiris tulisan jual mau akan letih senemi amma kan aja wanti sana atau mana le yo kapsutna umat development wanisan waregam berbagi suatu jam modal le namun kumpulan ini gaman jual fatile development dan kan aja namun ni jalan namun lemuma kamu namun ni orang mau afsabonu kamu namun ni kayaknya kan parti badalina jamuhan bersikna hari sejiru carnan boru tu kalama magarsa isa muda puta muda waiti famu jero gaba kesati naftanya godinarra anarra gandarra ide kesatu tu bekamara amma tanafan romo afan uji federal gori jadi hasil federal amma jero gaba kesati afan romo afan uji federal ni guna ora gandar bersikna ni wan magalu ko mana ni damake afan romo afan parti berani nam boleh jadi. Yero mereka orang kerja dia ni artikulasi tu kan. Yero mereka kerja dia ni orang kerja basisan. Afan orang afan mutuma federal boleh jadi di yero kate yero shani boleh ragawan jin mutuma bersikna pun lapse yero shani boleh. Amma mereka kata, ni pun projek di mana tinggi apa? Berarti nama ni bu
afaan oromoo kana bilisignaa maaliif piroojeektii uummata oromootiin gabroomsu maaliif godhatti nuti lafaa hun qabnu afaan keenyatti dhiibnee uummata kana biraa cabsuu qaba uummanni keenya lafaa ka'e cabsuu qaba bilisignaa oromiyaa keessaa baasuu qaba geedaa oromiyaatti qaba uummanni oromoodha afaan oromoo yeroo shanii ol amma dura afaan mootummaa federaalaa booree jira yeroo shanii ol ammoo eegatu dura Biro barnoota Oromiyaadha kan biroon giddugaleessa badhaadhinaa wanti isaan poosti godhan yeroo gabaabaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii godhuudhaaf akka sagantaa qabnu beeksisnee jira jedhu yeroo meeqa godhuu barbaadan uummanni Oromoo irratti feekii kanaa dalgamuu dhaabbatuu danda'uu qaba uummanni Oromoo geejjibuu danda'uu qaba gaafiin uummata Oromoo gara bilisignaatiin hin deebitu gaafiin Oromoo gara sabboontoota Oromoo manidhaa jiranii fi ammatti dabalamuu deemanii fi nama waa'ee Oromootiif Oromummaa beekuu hin deebiin gaafiin uummata Oromoo uummanni keenya ummata bilisignaa irraa taa'ee waa eeggadha kan jedhu of shawwaduudha if sossobuudha waggaa dhibba beeka deebi'anii waggaa kuma cabsa jedhamii waggaa kuma san jalatti if cabsu jechuudha kanaafuu hidhaan kun dararraan kun areemnu kun lammaa fi Dr. Milkeessaa fi Xayyibaa qofarratti kan dhaabbatu miti sagantaa isaa eeggate dildira ogguma gahan cahani malee dildira halaalaa hin cageetti Oromoo guddi maammaatu dildira amma isaan dura dildira lammaa faaya malee kan uummata bitamtoota naannoo jiranii fi dandara yeroo gabaabaa. Qabsoo Oromoo kanaaf namni riqicha yookaan gartee dildira uumama keessatti gara mootummaa OPDO irraa ODP dhuftee achi bilisignaa kanaaf Oromoo gidduuttis namni dildira yookaan riqicha deemaa kanaaf bu'uura ta'e lammaa magarsaati namni gartee waan kanarraa waa humaa isaa galle gowwaadha bilaash yerumaaf ummata isaa galee ummata isaa miidha jaamaa waan kanarraa amma lammaa fi adda Xayyibaa sanii fi Dr. Milkeessaan waan kana keessaa bahuun warra hafeef maaltu ture gamoo isaan kunoo karaa isaanii kan akkam yaada? Kana dubbadde amma inni irratti beeku dubbadda. Piroojeektii kun kan yeroo lafa kaa'ame namoota dura isaanitti gufuu ta'uu danda'an jalqaba haasaa deeman mana keessatti dhaabbatan haga namummaa keenya jijjiiruutiin deeman haga lafa keenya maqaa jijjiiruutiin deeman haga maqaa inni dura jijjiiruutiin deeman masirri lafa nyaama masirri dhaabbachuun deemu ulaamuudhaan seenee haga afaan keenyaan dubbachuudhaaf dhorkanii afaan amaaraa kutaa takkarraa kaasee akka baramu godhuuf danda'uuf deeman wanni kun. Kana jecha uummanni Oromoo kan sabboonummaa qaban kan sadarkaa hojii adda addaa jiran kan sadarkaa waraana adda addaa keessa jiran fakkeenyaaf haala jiru kana addaan baafachuu kan hin dandeenye nama amata dhibbatti illee addaan waa'ee siyaasaan Itoophiyaa taate addaan baafachuu hin dandeenye. Jarri wanni deemuuf biyya san biyya nama tokko godhuuf deema diktaatorshipummaa gadi fageeffachuuf deema. Kana jecha uummanni Oromoodhaa yeroo gabaabaa keessatti waan kana dhaamsa walii dabarsee yeroo gabaabaa keessatti mootummaan kun gara kophaatti deemaa jira osoo mootummaan kun kufee isaanillee wajjin kufanii gara dhiifama uummata Oromoo gaafachuun hedduutti ulfaata yeroo kana waan ta'eef jecha namoonni sabboonummaa qaban akkuma Lammaa Magarsaa fi Xayyibaa Hassanii fi Dr. Milkeessaa miidhagaa kana gahee isaanis gahuma kanaatu isaan eeggata yeroo kanatti gara uummata isaanii godhuu qabanii barsiisonnis haa ta'u namoonni gita adda addaa jiran waan kana gadi fageenyaan hubachuu danda'uu qabanii yeroo ammallee uummanni Oromoodhaa uummata garaa bal'atu yeroo kanneen jira yeroo fiishaan isa dhumaa waan amma ta'eef jecha ummata wanti ummanni kun beekuu qabu abadan abidii uummanni Oromootii fi sirni naftanyaa waliin jiraachuu hin danda'u. Takka sirni naftanyaa kana biyya keessaa bada takka ammoo Oromummaa kanaaf lafarraa bada. Oromoo miliyoona 50 irraa haga miliyoona 1 hafuutti Oromoon garaa murattee qabsoodhaaf baatee jirti. Namni miliyoonni 49 dhume Oromoon miliyoonni takka yoo bilisummaa biyya afaan isaatii biyya isaa irratti abbaa ta'ee jiraate Oromoodhaaf gaha. Oromoon kana hunda godhuudhaaf yeroo kamiyyuu caala amma dammaqee gama qabsoo seenee jira. Kanaafuu wanni ammallee irra deebinee isaan beeksisuu barbaadnu yeroo kana saammatanii gama uummata isaanii akka godhan Lammaa fi Xayyibaa fi Dr. Milkeessaa ol fakkeenyi isaaniif ta'u inumallee dhufuufillee hin jiraatu illee hin jiru jechuun isaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Fakkeenyaaf amma isaan san jaalatanii deemte ammoo uummata maqaa murtaa'anii osoo hin deebiin mootummaatu firraachuu basee warri afaan osoo mootummaa biraayis bakka hin dhabne Oromoota sababii biraayis bakka hin dhabne yeroodhaan gara saba isaanii eeguudhaaf maaltu isaan taasisa? Wanti isaan taasisuu qabu ammoo mana keenya sammuu godhuu qaba. Biyyuma hunda addunyaa irratti mootummaan uummata moo'ee jiru.
beekuu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf Sooriyaa fudhadhu biyyi mootummaa diktaatarshipii kan uummata moo hin jiru. Fakkeenyaaf sila Gaadaa fudhadhu mootummaan uummata dhukkaasee najaa keessatti wanni beekuu qabu. Ammallee Haila Maariyaam Dassaaleny osoo aangoo irra jiruuti waan gara deemu beekee yeroodhaan gatakkisee uummata keessa nagaan jiraachuu jira amma. Garuu Abiyyi Ahmed kana carraa akka inni argatu carraa akka Mangistuu Hayilamaariyaam illee argatu. Carraa akka Mangistuu Hayilamaariyaam baqatee bira kulee argatu. Qabsoon Oromoo bakka inni jiru maamilti addunyaatti fi takka ammoo tarkaanfii akka Gaadaa kana fudhatanisantu Abiyyi Ahmed fudhatu ta'a. Wanni beekuu qaba. Kanaafuu yeroo kanatti fayyadamanii namoonni Oromummaa qaban, sabboonummaa qaban gama mootummaa kanarraa gara hawaasa deemuu danda'uu qabanii jeetii dhaamsa deemuu barbaadaman. Asirratti gara dhumarra geenyee jira. Dhumarratti wanni jechuu barbaadudha. Lagannaan gabayaa bitanii keessatti deemaa turte. Mootummaanis nam tokko makiinaa karaa deemtu figartee lagannaa sana keessatti tirabsame magaalaa takka irraa takka deemuu dhorkudha malee magaalaa keessan dhorkudha. Ammoo isaan makiinaa magaalaa keessa yaadu kaameraatti qabanii biituu hundi nagayachaa turanii lagannaan isa yeroodhaaf isaan illee shororkeessitee ekonomii isaaniitti illee gabbuuftee wanti isa dhaabbatee jiran. Oromoon kana booda maal godhuu qabdi? Karaa deemuu qabdi maaltu tufuu qaba kana booda? Galatoomne. Lagannaan dinagdee sanammaa lagannaa gabayaa waan qoqqobbii dinagdeeti. Qoqqobbii qabsoon tun waan qabdi chaaptara qabdi fuula qabdi. Yeroo duraa chaaptara tokkorra chaaptara lamatti chaaptara lamaa sadiitti adeemsisa. Kana immoo akkuma barsiisaan chaaptara tokkorraa lamatti ijoollee barattoota isaanii barsiisuu deemutti waan inni immoo qeeroon sagantaa mataa ishee qabdi. Akkuma fedhe mootummaan san ani hin dhaawamne ani hin miidhamne hojumaatni sirriitiin akkuma duraatti gaggeeffamaa jira. Jihee yommuu inni miidiyaa qabutti olola fayyadamee jiru gamoo biraatiin immoo miidiyaan isaanii iccitii adda addaa baasaa jira. Isaan qofaa miti addunyaallee quba qabdi waan kana akka ekonomikaan baankraapsii isaan mudatee jiru gama saayibaree gama adda addaatiin akka mootummaan san dhawamaa jiru akka baankii adda addaa keessatti rakkinni adda addaa jiru akka sharamii xiqqaatee jiru akka maallaqni biyya alaa galuutti hin jiraanne akka diyaaspooraan qoqqee isaan qabee jiru biyya keessaas nadaantiin akka dhabamee namni hiriira bahee makiinaa dhaabee jira namoonni beekaa jechuudha. Kana if sossobudha mootummaan if sossobu propagaandaa yeroodhaa xabuuffataa jechuudha. Immoo qabsoon tun maal ta'uu qabdi lagannaan gurri dinagdee kun dhaabbachuun isaa sirriidha hojjeteef sirriidha. Qeeroon manaajimentii mataa isii qabdi. Qabsoon itti aanu immoo qabsoo kanarraa hadhaawati. Mootummaan kun qabsoon kan qofa jeeti Oromiyaa kana keessatti bakkoota yoo dildilsan jette ekonomiin biyya tanaa itti fufuu dandeessu jee lola isaa guututti dildila Oromiyaa keessa jiru hunda facaasee jira mootummaan kun. Akkasumas inumaatu Oromiyaa hunda keessa facaasee hunda dabalata naannoo Amaaraarraa kuma torba galfatee Oromiyaa itti rabbishaa jira jechuudha. Kana immoo qeeroon toofta qabdi. Akkaataa itti ta'us yeroo gabaabaa keessatti waan isaan gadi hin baanu uummanni Oromoo gurra baasee dhaggeeffatee waan san keessaan akkaataa hojjijjiiree mootummaa kana miila dheeraa afaan irratti walii guuruu danda'u qabu. Garuu walii beekuu qabu uummanni Oromoo. Qabsoon ammaan tanaa qabsoo qeeroo qofaa miti. Qabsoon tun hawaasillee itti dabalamuu qaba. Akkuma jedhamaa jiru artistoonni kan tokkollee yaada kannaa jiranii hawaasni mana fa'aa qabu qaba. Hawaasni itti dabalamuu qabu qeerootti. Duraan qeeroo qofaatu waan kana gaggeessaa ture. Qotee bulaanis bakka gibira kaa'uu danda'uu qaba. Lafaa kee qeeroo wanta isaan barbaadanii bira dhaabbachuu qaba. Daldalaas bira dhaabbachuu qaba. Namoonni hundinuu bira dhaabbachuu qaba. Mootummaan kun ikonomii irraa kaasee namoota keenya dandeettii qabu irraa kaasee siyaasaadhaan nu gabaabsee ikonomiidhaan nu gabaabsee namummaa keenya balleessuudhaaf waan deemu jecha qabsoon qeeroon labsante karaa cufuu fi wareegama kaalii kafalu kana qofatti dhaabbatu miti nama kuma jaha itti gabbarree qeeroo waqtaalii biyya kana jiru itti gabbarree abadan qabsoon tun duuba deemtee dhaabbachuuf illee teessu dhaloonni amma lafaa ba'uus gadameessi Oromootis nama akka ibiddaan dhalu jira daa'imman keenya xixiqqaatu biyya waa'ee qabsoon tun taate dhaabbachuuf illee taatu biyyi sana keessa hanga olaantummaan nafxeenyaa cabee walqixxummaa sabaa sababoota dhuftee Oromiyaan immoo walabummaa mataafis labsattee biyya sana keessa hojii jiraatutti kana booda araaraan mootummaa fi mootummaa Itoophiyaa fi Oromoo gidduu hin jiraatu namni keenya gama hundaan akkuma kanatti yaamicha qeeroon
itti aansitee yaamtu kanarratti bifa adda addaatiin deeggaruu qaba. Qeeroodhaaf bishaan dhaleessuu haa taatu, nyaata dhaleessuu haa taatu, yeroo bakka qeeroo jirtutti sagantaa adda addaa irratti qeeroo wajjin hordofuu danda'uu qaba. Miitingii qeeroo kana immoo akkuma namni sabummaa fi yaadu jirutti rootee galtoonni jiranii warri qabsoo mandaa irratti gurguraaf gama adda addaatiin itti fayyadamallee jiranii kanallee ofirraa eegaa. Hawaasni qeeroo dabalamuu qaba afaan kana. Qabsoo hanga dabartee qeeroo dabalamee qabsoo tana galmaan gahuu qaba. Amma yaamichi qeeroo booda qeeroo qofa osoo hin ta'in nama Oromoo ta'u daldalaa barsiisaa hunda dabalatee jiru hunda lafaa'ee akkas ta'uu qaba. Kanaafuu mee wanta itti aanu wanta qeeroo yeroo guyyaa lama sadii keessatti ergaan fura waan kanarraa fudhatte booda sagantaa isaan gabbahan ilaalleeti waan dubbannaa garuu uummanni ammarraaf qopheessuu danda'u qaba. Qeeroo cinaa dhaabbatee waan kanatti akkatti mormuu danda'u qaba. Uummanni Oromoo kana itti yaa'ee bahaa dhiyaan kaabaa fi bahan osoo amantii xiqqaa guddaa waliin qoodne tokkummaa isaa gaggeeffatee mootummaa sanitti xumura godhuu danda'u qaba. Akkaataan xumuratti godhan qeeroo waamicheesii kabajee qeeroo cinaa dhaabbachuu danda'u qaba. Jeetii yaada kana dabarfadhaa kana uummanni Oromoo bakka jirutti ija lama osootti ija takka rafee ajaja qeeroo dhaggeeffatu qabaadhaan ja'a galtooma. Ayyee hordoftoota fi daawwattoota OGN sagantaa addunyaa guyyaa har'aan tanaa keessummaa Ahmad waliin biraa turre asirratti dhaabbata. OGN wajjin sagantaa biraatii waliin turtii gaarii siin jenna gama keenyaan nagaatti. Lugama kotani barre me katarus dergama motani akoromotiye lugala fakae utubasa jose samni manabai akoromotiye lugala fakae tulaso barase samni manabai. Jedani palman nangku tongke robia, igando kesi tentu oromia. Awasar kadua, mirka safal matu, sami si bayate, agarada batu, warana falla nama agasi fitani, diga ilman oromo sasanitani, warana falla nama agasi fitani, diga ilman oromo sasanitani. Ega hawas ni dite kaman, aka isim fetani, mekam pulchuf kam fituraran, tangga tijetani. Simoto manama, senteno, ando wajin tesu, senteno, tola malelola, senteno, oromon tandesu, senteno, simoto madina, senteno, ati khanan beitu, senteno, tola malelola, senteno, oromon bulchitu, senteno, 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 senteno. Sagale ummatat lugama kotani barre me kadarbus dergama motani akoromotiye lugala fakae
samni manabai akoromotiye dugalla fakae tulla sobara se samni manabai warani noganu ranti male hati ke rodanu oromiyati yadino noganu akami somati awasa sosoba la fatenya samte iranu bukisa sanyi khake fi derati kubsifta no ardiago de harano esifta sanyi khake fi derati kubsifta no ardiago de harano esifta ana hawas ni de kaman aka isin yadani me khampo chofam fitu daran danga de chetan simota anama simpeno anu wajintesu simpeno tola malelo lan simpeno oromontandesu simpeno simota madina simpeno ati khanan beitu simpeno tola malelo lan simpeno oromon bulchitu simpeno dubbuna makhenya ta simbira hankisa simpeno refa ilman oromo la farra harkisa simpeno dira dalan jannetika guddamarti simpeno wotan nuradu man khayo kanarat simpeno wan santu manif hanga galmangenyu simpeno jalalaf khabajan sin wajintenyu simpeno